Hayyee kabajamtoota daawwattoota koo bakka jirtan hundumaatti nagaan koo isin qaqqabachaa arramoo kutaa lammaffaasaa waliin ilaallaa viidiyoo editing irratti gara fuulduraatti akkuma kutaa jalqabaa irratti kaasee viidiyoo editing keenya salphaa irraatii gara gurguddaatti deemnaa jechuudha. Kanaafi arraa immoo akkamitti akka aappii sana bannee fayyadamuu dandeenyu in jalqabnaa jechuudha. Kanaaf akkuma kutaa tokkoffaa irratti isinitti himee akkamitti Filmora keessan download godhattanii ergamoo download godhattanii akkamitti akka install gootan isinitti agarsiisan jira. Warri kutaa jalqabaa inni ilaalle isa ilaaluun waan hangafaa waan ta'eef isa ilaalan isiniin jedha. Erga isa ilaaltanii fixxaniiti wanti isin gootan amma kutaa lammaffaa kana irratti isinitti agarsiisa jechuudha. Kun akkuma argitan Wondershare koo download godhadheera. Ergan download godhadheeti install godhee immoo window korra naaf jira waan ta'eef amma nan banaa jechuudha. Egaa kun haala kanaatiin naaf banaa jira. Filmora 9 dha jechuudha. Video editing simplified kan jedhudha. Yeroo bantan kun bifa kanaatiin kan inni isiniif banu kun adan bukkee new project kan jedhu jira. As bukkee immoo open project kan jedhu jira jechuudha. Open project jechuun faayila kanaan dura hojjettanii yoo qabdu ta'e open gochuufidha. Kun immoo yoo haaraa'umtu ta'edha jechuudha. Iddoo kana bukkeetti akka argitan immoo size isin barbaadaniin akkamitti akka barbaadan fakkeenyaaf Instagram barbaadanii portrait hojjechuu barbaadanii standard cinema kan hojjechuu barbaadanidha. Kun bifa kanaatiin kan inni isiniif fide jechuudha. Yeroo baay'ee egaa kan nuti fayyadamnu wide screen waan ta'eef ishee kana 16:9 kana jechuudha kan nuti fayyadamnu. Kanaaf ishee kanadha kan isin fayyadamuu qabdan. Then new project jettu jechuudha. Gaafa new project jechaan kun bifa kanaatiin kan inni isiniif fidu. Indeen kun preview dha bakka itti isinitti agarsiisu jechuudha. Viidiyoon keessan iddoo kanattidha kan inni isinitti mul'isu. Iddoo kanatti immoo egaa faayila keessanii kan inni isiniif fidu jechuudha. Iddoo kanatti immoo egaa workspace dha jechuudha. Iddoo kanatti kan viidiyoonni edit ta'anii wantoonni kallattii garaa garaatiin kan isaan edit ta'anii iddoo kanattidha jechuudha. Kallattii garaa garaatiin faayila isin fidanii footoo, viidiyoo akkasumas muuziqii garaa garaa fidanii kan isin keessatti edit gootan kana keessattidha jechuudha. Iddoo kanatti akkuma argitan media kan jedhu jira, audio kan jedhu jira, titles, transitions kana malees gaa kunoo iddoo bukkeettis effect kan jedhu jira, element kan jedhu jira jechuudha. Kanaaf warra kana ilaaluun isin ni jiraata jechuudha. Kanaaf kanatti haala gaariidhaan tokko tokko isaa keessa isaa gallee tokko isaa in ilaalla jechuudha. Akkasumas gaa tokko tokko yoo ilaalle akkuma as bukkeetti argitan media kan jedhu jira. Media kana keessa gaa kunoo as bukkeetti argitan simple color kan jedhu jira jechuudha. Sample kalaroota garaa garaa isiniif as keessa kaa'ee jira. Baay'een isaanii ishee kana yeroo baay'ee download hin godhattu jechuudha. Ofii keessaniitti download godhattu. Maaliif yeroo dhufan bifa kanaadha kan isaan qabatanii dhufanii kanaaf download gootu jechuudha. Internetiin jirutti. Kan biraanis sample viidiyoon isin jiraatu. Sample viidiyoota kanas yoo isin barbaachisu ta'e warra kanas download godhachuu ni dandeessu jechuudha. Itti fufee audioodha. Audioon kun kallattii garaa garaatiin sagalee garaa garaa qabu. Sagaloota isaanii kanas gaa gatii isin fayyaduuf download godhachuun ni dandeessu jechuudha. Kunis gaa YouTube irratti fayyadamuuf copyright hin ta'u. Kanaaf warra kana fayyadama. Fakkeenyaaf kan achuma irratti duukaa dhufan fakkeenyaaf sagaloota garaa garaa of keessaa ni qaba. Akkasuma wantoota garaa garaa of keessatti ni qaba jechuudha. Ofii isaatii kan of keessa duukaa dhufu. Kunis gaa viidiyoo keessan editing irratti wantoota garaa garaa keessa gashuuf isin gargaara. Kanaaf warra kanas itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf kuni audioodha. Kan biraan titles barreeffamoota garaa garaa keessatti barreessuudhaaf kan isin gargaaramtan warra kanadha jechuudha. As keessa kunoo qophaa isaatti gaa isiniif qoqqoodee isiniif kaa'eera. Title, lower, thirds, subtitle, indies, credits and gaafa isin yoo barbaadan immoo favorite jettanii favoritiin keessan as keessa isiniif taa'aa deema jechuudha. Jechuun kan isin barbaadan yookiin immoo fakkeenyaaf as keessaatii yoo isa kana jaaladheera ta'e irratti click godhee then add to favorite jedha gara kanaatti dabarsaa jechuudha. Kun immoo wanta barbaadan sana qofa as keessatti godhachuu dandeessu. Akkasuma audio keessas video keessas ni jira jechuudha. Itti fufee kan nuti ilaallu transitionidha.
Transitioning kun immoo wantoota garaagaraa viidiyoo tokko gidduu akkasumas kallattii garaagaraatiin footoo tokko gidduu fi wantoota garaagaraa gidduu irratti nu gargaara jechuudha. Transitioning kuni kana gara fuulduraatti tokko isaanii eessatti akka fayyadamaa deemnu tokkoon ilaalaa deemna. Kanaaf achi keessatti fayyadamna jechuudha. Transitionota garaagaraa transitionii baay'ee of keessaa qaba. Kan biraan effectidha. Effectii kana keessas wantoota baay'ee jira kallattii garaagaraatiin kun akkuma argitanii waan viidiyoo keessan kalarii bifa kanaa qabsiisuudhaaf kan biraa kun gosa kanaa qabsiisuudhaaf wanta garaagaraaf sin fayyada. Baay'een isaanii daaloodin ta'anii kana interneetiin jirutti warra mallattoo kanaa qabanii daalood gochuun isin irra jiraachuudha. Deemtanii daalood gootu interneetiin jirutti kana itti fayyadamtu jechuudha. Akkasumas kun overlay keessa jira utility. Utilitiin kun immoo kallattii garaagaraatiin wantoota garaagaraa hojjechuudhaaf sin gargaara. Kanaaf cropping faa kun fakkeenyaaf waan hojjechuu sin gargaara. Fakkeenyaaf amma yoo splittii screenii fayyadamuu barbaadan bifa kanaatiin akkasiin fayyadamtaniif sin gargaara waan ta'eef kanatti sin fayyada. Ambiraan kunoo kana keessaas kunoo kanas fayyadamuu ni dandeessu. Waan tokko gar tokko duwwaatti blur gootanii kallattii garaagaraatiin wanta garaagaraa hojjechuu ni dandeessu. Kanaaf kun sin barbaachisaa. Kan biraan immoo elementidha. Elementoota fakkeenyaaf kanneen akka animationota garaagaraa agarsiisuudhaaf yoo barbaadan fakkeenyaaf kunoo kallattii kana hojjechuu dandeessu, kana hojjechuu dandeessu waan garaagaraattiin jechuudha. Kun immoo elementootadha jechuudha. Elementoota wanta garaagaraa wanta baay'ee of keessaa qaba. Kanaaf warra kanas fayyadamuu dandeessu. Fakkeenyaaf kun amma fakkeenyaaf amma kana kun amma achuma jira ofiisaatii kallattii garaagaraa akkasiin itti fayyadamtaniif kan inni ofiisaa isiniif kaa'edha jechuudha. Fakkeenyaaf kun mallattoo laayikii kana fakkeenyaaf viidiyoo keessatti mul'isuu barbaadan kun bifa kanaatiin gochuu dandeessu. Wanta garaagaraa fayyadamuu dandeessu. Fakkeenyaaf mallattoo kilikii mul'isuudhaaf kilik gochuudhaaf kun kanatti mallattoo isaa fayyadamuu dandeessu fi wantoota baay'ee of keessaatii ni qaba jechuudha. Kanaaf toorota kanarratti mala salphaatiin fayyadamuu dandeessu. Akkasumas kun warra kana keessa tokko isaanii keessa immoo yoo galtanii fakkeenyaaf wayii laavii irratti, wayii jarnii irratti, wayii sheepota irratti, hands drawn, badges, tutorial akkasumas wantoota garaagaraa of keessatti kan qabatudha jechuudha. Emoji garaagaraa kun warra akkasii kana fakkeenyaaf toora kanarraa kan isin argattanii elementoota garaagaraa kallattii garaagaraatiin gochuudhaaf isin gargaachisaa. Wanta as keessaatii jaallattan immoo yeroo baay'ee fayyadamuu barbaadan immoo gara faabiraayitiitti dabarsuu ni dandeessu jechuudha. Kanas salphaatti akkasiin fayyadamtanii fi tokko isaatti kilik gootanii isaan gara kanaatti dabarsitu. Kana booda wanta barbaadan sana yeroo hundumaa as keessaatii baay'inaan hin jiru waan ta'eef isa duwwaadha waan ta'eef access gochuudhaaf baay'ee isin gargaara jechuudha. Kanaaf mala salphaatiin akkamitti maal akka ta'e isinitti agarsiiseen jira. Kutaa itti aanu keessatti immoo akkamitti viidiyoota export goonee ilaallee deemnee immoo export gochuu dandeenya kan jedhu kutaatti aanutti qabadhee dhufa. Kutaatti aanu kana hordofuu hin dagatinaan isiniin jedha. Warri subscribe goone subscribe gochuudhaan maatii kanatti dabalamaa isiniin jedha. Baay'ee galatoomaa. Nagaatti.